Nagaa jirtu daawwattoota YouTube irraa aappii ajaa'iba tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Aappiin kunis maqaan isaa Hi Translate kan jedhamudha jechaadha. Faayidaa isaa aappii Translate'n kun afaan Oromoo gara afaan barbaannetti hiikuu dandeenya jechaadha. Faayidaa isaa fi haala inni of keessatti qabatu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Haalaan hordofa. Kabarratti data banna yookaan immoo wifi dhaanis banachuu dandeenya jechuudha. Ittaan suni tii sanatti tuqnaa sana booddee mallattoo ishee akka leensii sanaa barreeffamaan nuyi hiikkachuu barbaanne sanarraa dhannee keenya ofiisaatiin nuuf hiika jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoon godhee sitti agarsiisa. Haala kanaaniin jijjiiraa jechaadha. Akkaataa kanaanii waan barbaadan waan fedha keessanii gara afaan Oromootti jijjiirrachuu dandeessu. Afaan Oromooillee qofaa miti kan biraallee itti fayyadamuu dandeessu jechaadha. Meesejii karaa iimeelii dhufuufaa yoo sirreessifaa kanaan fayyadachuu dandeessu jechaadha.